Mormii Iraanitti gaggeeffamuun namoonni Ayatollah Khameneiin arrabsuun sagalee mormii dhageessisaa jiru. Akkasumas dhaadannoo garaa garaa dhageessisaa jiru. Mormii Iraanitti gaggeeffamaa jiru hordofee mootummaan guyyoota dura intarneetii cufuus yookaan tajaajila intarneetii balleessuus mormiin dhaabbachuu hin dandeenye. Inumaayyuu hiriirtonni gaggeessaa olaanaa biyyattii Ayatollah Khameneiin arrabsuudhaan sagalee mormii isaanii dhageessisaa jiru. Viidiyoowwan Iraanirraa qoodaman akka agarsiisutti sirna awwaalcha Fa'aaraa irratti dhaadannoo duuti Khameneiif jedhu dhageessisaa turan. Ayatoollaan guyyootaan dura ibsa TV Iraan irratti kenneen namoonni hiriira ba'an waanbadeewwan Ameerikaa gammachiisuudhaaf ba'an jedhanii dubbatanii turan. Gama biraan immoo pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraan irratti tarkaanfii waraanaa akka fudhatu akeekkachiisee ture. Akeekkachiisa Tiraamp kanaaf deebii kan kennan ministeerri dhimma alaa Abbaas Araqii biyya isaanii irratti haleellaan gaggeeffamnaan qolachuudhaaf qophii akka ta'an akeekkachiisanii jiru.